Baafadha. Geela Yohaannis 14:21 Wangeela Yohaannis 14:21 Baafattee today yaada. Okay, I will read. Namna boomii koo qabu inni isa raawwatu isa kan na jaallatu nama na jaallatu immoo sorry dhiifama irraan deebi'a 21 Sani akka durii miti maaliif akka ta'e for some reason I don't know. Addoo kanatti specially. Namna boomii koo qabu inni ajjeeftan. Inni kun dinqiidha nama. Yes. Ana baay'ee gaariidha kun. Eebbifama. Namna boomii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu. Nama na jaallatu immoo abbaan koo isan jaallata. Anis isa nan jaalladha. Ofii koos isattan mul'isuuf jedhanii mul'isa. Namna boomii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu. Nama na jaallatu immoo abbaan koo isaa jaallachuuf jira. Anis mataa kootta mul'isaadha. 15 Akkuma ani abboommii abbaa kooti hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eeddan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu. Irra deebina. Akkuma abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa Hallelujah. Barri kee dhuman qabu. Jaalalli kee kan bara baraati. Ulfinni kee kan bara baraati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulaa Waaqaa nurratti banamu. Jireenya si keessaa madda. Du'aa wajjin kan waliin beenne. Owwaala diigdee kan kaate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ati gooftaa eebbaati mootii eebbaati. Eebbi kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nurratti gadhiifatu. Itti sabantii Waaqaa nuu bani nu wajjin ta'i. Yaada saba kee yaa Waaqayyoo laayinii kana irratti eegi. Anis akkan dubbadhu na gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mee ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Abboomamuu jechuun maa jechuudha yoo isin gaafadhe haasaa dhedheeressuurraan kan hafe abboomamuu jechuun eegisa jedhaman eeguu dhiisisa jedhaman immoo dhiisuudha. Shortly kanu kan haala jira. Abboommii eeguu jechuun eegisa jedhan eeguu dhiisisa jedhan immoo dhiisu kanumadha. Abboomamuun egaa
fedha ofii raawwachuutu hin ta'in fedha san hoogganuu bakkaan ga'u jechuudha. Raawwachiisu raawwachuu jechuudha. Seerri gararraadhaa ba'a. Hooggansa gararraadhaa ba'a. Seerri garuu seerri ba'u sun isa seera baases isa seera raawwatus raawwachiisus ni ilaallata. Isa raawwatus isa raawwachiisus ni ilaallata. Barumsadha hubadhaa. Lamaan isaanii ilaallata. Inni seera kennes seerichaan of daangessa. Warri seerri kennameefis seericha keessatti daangeffamu. Inni kun nuyi akka namoota Waaqayyootti seerri Waaqayyo biraa ba'e. Seerri Waaqayyo inni jiraataan ayyaana Waaqayyo wajjin kana keessa barreeffamee jira. Kana keessatti dubbii Waaqayyo waa'ee ayyaanatti booddee dhumna. Garuu seerri Waaqayyo dubbii Waaqayyo Waaqa jiraataa as keessa jira. Akka namoota amantiitti seera Waaqayyoof abboomama, seera mootummaaf abboomamna, seera waldaaf abboomamna, seera maatiitiif abboomamna. Har'a seera isa kan Waaqayyoon isinitti hima. Waaqayyo uumama biyya lafaa irratti uume hundumaaf seera kenneera. Waaqayyo uumama biyya lafaa simbirroota balali'aniis warra afaan hin qabne hin dubbannees warra ija hin qabne nutti fakkaatan ilaalan hundumaaf hin ilaalle nutti fakkaatan hundumaaf seera baaseera Waaqayyo. Amen. For example, waanuma tokkoon isinitti meetan darba seera baasuusaa. Iyyoob boqonnaa 38 kaaseen isii dubbisa. Iyyoob 38 akka jedha. Nu dubbiftaa na duukaaf yoo buuteef 38 makura daagim 38 amma kudha tokkotti tiken kunooti mee dhaggeeffadhaa gaa. Yeroo galaanni cabsatee manii isaa keessaa ba'utti balbala itti godhee kan isa ittisu eenyure? Yeroo ani duumessa uffata isaa duumessa isa dukkanaa'aas wayyaa marata isaa godheef daariis godhee fi balbala isaaf danqaraa isaa itti kaa'ee hamma asiitti hin dhuftaa kanarra garuu hin darbitu. Asitti bokoka dhahaa keetiitti ittisiin godhama nan jedheen. Ameen. Irra deebii 10:11 dhagaa gala galaanatti dubbata Waaqayyotu galaanatti. Daariis godhee fi balbala isaaf danqaraa isaa itti kaa'ee hamma asiitti hin dhuftaa kanarra garuu hin darbitu. Asitti bokoka dhahaa keetiitti ittisiin godhama nan jedheen. Ameen. Eewutti dubbatam boqonnaa 38-39 Waaqayyotu Iyyoobiin gaafii gaafata. Mee ati cimaadhaa waa wallaaltuutti mee mudhii kee hidhadhu gaaffii si gaafadhaa jedheen boqonnaa 38 kaase 38-39 hundinuu gaaffii Waaqayyo Iyyoobiif dhiyeessedha. Ati qulqulluudha, ati tolaadha, beekaadha simee kana na deebisedha. Iyyoob isa Waaqayyo chaaptarii 2 dubbate Iyyoob 40 lakkoofsa 3 deebise. 3 jirti. Ani boqonnaa 40 lakkoofsa 3 jirti. Isuma achi dubbisuu wayya akka jedha. Yommus Iyyoob deebisee Waaqayyoon kunoo ani salphadheera afaan koo nan qabadha malee maalan siif deebisaree. Ameen ameen. Maa jedhe Waaqayyoon afaan koo nan qabadha malee maalan siif deebisaa jedhe. Chapter 38-39 amma 40 lakkoofsa 2tti dhufee sadaffaa irratti waan an dubbadhu qabu achi keessatti qabeega. Ani jedhe galaana ittisatti godhee ulaatti godheen kanan darbin asuma ta'i kana daangaan keen jedheen jedhe tolee jedhe kana duwwaa miti
yeroo sabni Israa'el galaana diimaan garaa gara citee galaanni afaan isaa banee galaana ajajameefi seera uumamaan kennameef irraa molqee Waaqayyo karaa dhaarragaa karaa gadhiisi yeroo inni jedhe karaa gadhiisee lafa onaa keessa yeroo deeman kattaa keessaa bishaan hin ba'u kattaa keessaa bishaan baase yeroo dabarsu Faarsaa 114 keessatti akka jedhe duwwata Daawit isin yaa Yordaanos maal argitanii akka quruphee utaaltanii eenyu jalaa baqattanii yaa Yordaanos eenyu jalaa baqattanii jedhe isin Waaqayyo Waaqa Israa'el dura baqattan miti jedhe haleluuyaa kanaaf warri jan qabne nutti fakkaatu warri gurran qabne nutti fakkaatu Waaqayyoon hin dhaga'u ameen ameen warri Waaqayyoon hin ilaalle nutti fakkaatu Waaqayyoon hin argu gaafa arbuutta deeme Yesuus arbii irraa homaa dhabe googi jedhe miti rejaran immediately arbuttiin kashash jette ganama yeroo darbani elaa arbuu kaleessa sokkaateen gogdeedhan kanaaf nuuf gurran qabu ijaan qabu mukti kun Waaqayyoof gurra qaba lafti kun ardiin kun nuuf ijaan qabu gurran qabu Waaqayyoof gurra qaba kaayini naan kaa galaanni yeroo isaan harikeeniin yeroo inni ka'ee mana gaggalagashuu hin kaa Ibdamii 8 keessatti moo dubbisa duwwaa ta'a malee dubbisuu dhaqaa dubbifadhaa guyyaa dheekkamsaaf hankaa addeere Waaqayyo guyyaa dheekkama kootii jedhe isaaniin daangaa sasilatti godhe hundumaa irraa saaqeeti raawwadhaa gaattiin jedha yeroo isaan mana gaggalagashan yeroo konkolaataa gaggalagashan mukoolii gurguddaa gaggalagashan isa tayyameef jechuudha maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu ameen ameen kanaafi galaanni sadagaa lafti sadagaa ardiin sadagaa uumamni hundinuu sadaga'u gaafa Daani'eel itti gadi bu'u gaafa Daani'eel boolla neencatti gadi bu'u neenchonni beela'anii goroo coccobsan hafatanii bukkee ciisu maaliif ittiin bu'inaa jedhe Waaqayyotu isa afaan kaanne yoonna lanfadhaa jedhe lanfanna kanaaf bineensi caakkaas mukooliinis galaannis hundinuu isaaf hin abboomamu addoonni kaa'ee taa'anii jirus uumamni hundumaa kan displaced ta'e uumama hundumaa keessaa displacementiin kan qaqqabe ilmaan namaa duwwaadha disordered kan ta'e displacement kan ta'e addoosaa kan gaddiise ulfina isaa kan gaddiise jireenya isaa kan gaddiise kan nageettiin isaa sirriitti hin ejjenne kan dide kan jedhe kan seetana dhaggeeffate ilmaan namaa duwwaadha ardii kanarraa warri kaan sababa keenyaaf sokkaaman malee isaaniin direct impact godhe waa'ee keenyatu isaaniin impact isaan irratti uume kanaaf obboloota ko har'a fuula Waaqayyoottan waa'ee abboommii gaasnetti dubbadha warra harikeeniin kun warri qilleensi kun bubbeen kun lolaan kun waan hundumtinuu yeroo inni gaggalagalaa jiru waan kontroolii Waaqayyooti ala bahee nutti fakkaata waan inni akka inni raawwatu hin barbaanne waan amma cuuba marqaa raawwatamuu hin dandeessu lafa kanarratti ameen cuuba marqaa wallaalta beektan fakkaata cuuba marqaa kanaafi yeroo nama uume gaa kanan tuqin kanatti hin bu'in qubatti hin buusin ittiin jedhe hinduuta kanaachi jedhe dhaqee tuqe namni beettusa kana gabaabaatti so gaafa dhaqeessa tuqu Waaqayyo iddoo ulfinaa isaa kenne gadi baase jedha sagalee Waaqayyo gadi baaseedha alatti gadi ba'e namni ulfina Waaqayyo irraa gadi ba'e jireenya irraa gadi ba'e Waaqayyoon naga'uu irraa gadi ba'e Waaqayyoof jiraachuu irraa gadi ba'e alatti gadi baafame karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo deebisee ol lugasheera maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu
harraga warra ol gadanii maayidhe ana kana boommi abbaa kooti eegeedhe akkan kabaja isaaf kenne yoo abboommi koo eegdan jedhe isin na jaallachuun keessan kana mirkanaa'edha nan jaalladha miti announcement miti practicalitiin jireenya namaa keessan jiru taanaan sagaleedhaan Waaqayyoon gowwoomsuun hin danda'amu. Ana kuman sagalee isaa eegeen yoo sagalee koo eegdan kan na jaallatu isa naaf arba miti kana miti jechuu isaati kan sagalee koo eegu isa kan na jaallatu isatti immoo mataa koo mul'isa ameen. Nu jalaan dhokatu gaa Waaqayyo dubbii isaatti jiraanna taanaan sagalee Waaqayyootti jiraanna taanaan saba Waaqayyo mataa isaa nu jalaa hin miliksu. Ameen. Kan akka Waaqayyo tasaaftanii Waaqayyo nama jalaa qabu eebbi jira lafa kana. Dhageesseetu waan jedhe kan akka fuula Waaqayyootti kuftanii Waaqayyo sin jalaa qabu eebbi lafa kanarra jira jedhee an takka iyyaadu. Anaaf Waaqayyo gidduu communicationin wal quunnamtiif ilaafeen jiraannaan anaaf birriif warqeen koo isadha. Birriif warqeen anaaf yeroon itti dubbadhu na jalaa qabee ani Waaqayyo wajjin wal quunnamtii koo eeggadhee jiraachuu kan fakkaate lafa kanarra jiru. Waaqayyo nu jalaan didin. Shinxiin namaa kan inni citu namni biyya kanarratti meaninglessii kan ta'u yeroo Waaqayyo jalaa didudha. Saa'ol jalaa didee Waaqayyo. Sabani jalaa dideef immoo amma kutaa koo keessa jira sinitti maan deema. Jalaa dideedha. Jalaa diduu midhuwaa miti. Seexan akka inni dhaqee itti galee kolaasuufiti ayyameedha Waaqayyo. Itti galeedha Saa'olitti seexan. Kanaafi yeroo abboomamuu didu namni qullaa buusan addamiif waan inni step inni jalqabaa. Namni yeroo abboommi Waaqayyo irraa tan sharaattatu kufu he remain naked. Qullaafa. Uni immoo salphini kanarraa hin jiru. Miti jaran. Miti fakkaata siniif. Sirrii mini? Qullaa gadi ba'u, qullaa deddeebi'u kan fakkaate salphinni hin jiru lafa kanarra. Sababiin isaa namatu qullaa bu'ee jannata eden keessatti qullaan maal akka ta'e nuu galaga qullaa jedhamu. Qullaa ishee jedhamuun namaa gala nuu gala qullaan maal akka ta'e. Kanaafi namni yeroo Waaqayyoof hin abboomamu jedhu qullaafa. Ayyaana Waaqayyoo turraa ka'a. Surraa Waaqayyoo turraa ka'a. Simboo Waaqayyoo turraa ka'a. Qaani fixeetti jedhu abbaan koo yeroo nama arrabsan. Qaani fixeetti ta'a nama beektu qaani fixeetti. Adeemsi kan irraa miidhan, nyaanni kan irraa miidhan, hoduun kan irraa miidhagni ta'a nama Waaqayyo nu haa oolchu. Waamti isin irraa miidhaguun ni ba'a. Yoom yeroo Waaqayyotti nu dagatee jiraatu namni hin uffattaa sitti noo miidhagaa sitti fakkaataa sitti tolu siin. Hin nyaattan quuftu sugan qabdu. Disobedient. Kanaafi akka qullaa salphin hin jiru akka du'aa immoo murtoon hin jiru. Yesus Kiristoos nurraa kaaseera. Attamitti kaase Yesus. Duuni nama bira attamitti dhufe. Disobedentiidhaan dhufe. Yesus Kiristoos kan inni du'a nurraa kaasee waan tokko sisirreessee seera kaa'ee nurraa kaase miti. Disobedentiidhaan dhufe duuni gadi ta'eef obedentiidhaan nurraa kaase obey ta'uudhaan abboomamuudhaan nurraa kaase seera sirreessuudhaan miti. Waan tokko iddoo isaatti deebisuudhaan miti. Soomaaf sagadaan nurraa ka'a miti. Disobedentiin
obey gochuudha nurraa kaa'aman. Barsiisa dhaggeeffadha. Kanaafi kanaan nurraa kaas ofii abboomamuudhaan isa abboomamuu diduudhaan nutti dhufee Yesuus abboomamee bara baraan nurraa kaaseera. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaafi yeroo Saa'oliin mootummaatti barbaade Saa'ol jedhe Saamu'eeliin Eelaa sitti eegi torbanarraa dhufeen sitti ma waan ati raawwattu jedheen eegee daqiiqaa 5 akkas ture Saamu'eel. Aarsaa luboonni aarsan itti darbee aarsutti ka'eedha. Tajaajila lubootaatti lixeedha mootiin. Obsee naa gamnaan kana godheedheen si'ani dhufu. Gaariin goone Waaqayyo mootummaa keessi harkaa fuudhee ollaa kee kan jirutti kennee dhadhee ofirra galagalaa tokkeedha. Liidarshiippii sana Saamu'eeliin itti dhaabe Waaqayyo. Gaayidaansii kan inni fudhatu karaa Saamu'eeli. Geggeeffama kan inni fudhatu karaa Saamu'eeli. Gaafa sana Saamu'eel ofirra galagale. Jedha sagalee Waaqayyo. Macaafa moototaa isa duraa, macaafa Saamu'eel isa duraa 13:8 qaba laala ofirra galagaleedha. Ofirra galagalee gaafa inni sokku waan godhu wallaale. Guyyaan namatti dhiyaa yeroo Waaqayyo namarraa godaan. Guyyaatti namatti liqixii ta'a yeroo Waaqayyo nama dhiisu. Carraan sii kenna jedheen Amaaleqootan ijaabaa jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Yeroo sabni koo biyya garbummaa keessaa ba'e jalqaba saba kootti kan duulee saba koo kan waraane lafa onaatti Amaaleqi dhaqi Amaaleqiin lafarraa fiti horii isaanii maal isaanii galagalteen ilaalin jedheen. Tolee dhaqee warra Amaaleqoota fidee mootii isaanii jireenyaan qabee sangaa tuntunoo hoolota tuntunoo miidhagoo fidee dallana qateedha. Galgala kana Waaqayyo Saamu'eel jedhe Eelaan ayakke namicha ammas jedhin. Eelaan ammas hin didee hin cabse hin didee. Si'a bari'uu Saa'ol itti fiigee raawwaddeereen. Raawwatteetta maa inni san gola kee keessaa baroo dureedhe. Maa inni sagaleen jiboolii gola kee keessaa baroodan jenna aarsaaf finneedhe. Waaqayyo abboomamuu caalaa aarsaa keetti waan gammadu sitti fakkaatee aarsaa kamitti hin gammadu Waaqayyo. Shubbisa kootti hin gammadu Waaqayyo. Lallaba kosa ilukeenti ta'ee lallabutti hin gammadu Waaqayyo. Mattaazaz abboomamuun aarsaa tuntunoo miidhagaatiif iddurra caala Waaqayyoof jedhe. Isa caala tuntunoo bareedaa fiduu kee miti. Aarsaa fan fideen osoo aarsaa fidanii loltoonni jedhe. Aarsaan barbaadaa jedhe Waaqayyo. Faarsaa 50 irratti moo yoo beelee sitti ni maddaa jedhe. Tulluu 1000 warri jiran xabbaallan warri caakkaa keessa jiran hundinuu hankooti jedha Waaqayyo jedhe. Hundinuu hansaati. Maal aarsaa dhiyeessitaaf? Jireenya kee aarsaa gooteessaaf jiraachuudha malee. Abboomamuudha malee. Obboloota ko jireenya keenya keessatti Waaqayyo nama miti. Mee Waaqayyo nama mitiidha. Akka jedha sagalee Waaqayyo. Waan inni garaa isaatti yaade beekee akkasittiin jedhedha. Waan isaan garaa isaatti yaadan beekee akkasittiin jedhedha. Wangeelaam. Waan inni garaa isaatti yaade beekee akkasittiin jedhedha. Waan isaan garaa isaatti yaadan akkasittiin jedhedha. Sakam beekee Waaqayyo. It's not uttered. Hin dubbatamne. Eessa jira wantichi? Garaa kee keessa jira, yaada kee keessa jira. Inni yaada kee dubbisa. You can't cheat him. Inni Waaqa. Gowwoomsuun hin danda'amu Waaqayyoon. Inni Waaqa. Waaqayyoof jiraachuudha malee yoo hin jiraanne ta'e Waaqayyoof jiraachuu isaaf Waaqayyoon waa gargaaru. Jiraadhaa isaaf maalu bara keessan amma sinii gale Waaqayyoof jiraadhaa. Anis Waaqayyoofan jiraadha naa gargaaru. Bara hafe naa gargaaru Waaqayyo. Bara hafe si na gargaaru Waaqayyo. Jara keenya Waaqayyoof jiraachuu.
Waaqayyoof abboomamuu kamiinuu bakka buufne Waaqayyoo gammachiisuun hin danda'amu. Soomaaf sagadaanis bakka buusuun hin danda'amu. Tajaajilaanis bakka buusuun hin danda'amu. Maaliin iyyuu ripilees gochuu hin dandeessu. Abboomamuudha malee gara biraan hin jiru. Taasan jiru. Kadhannaa gaggaariidhaan bakka buusuun hin danda'amu. Faarfannaa gaggaariin bakka buusuun hin danda'amu. Kennaa gaggaarii coomaasaa kennuudhaanis bakka hin bu'u. በምንም መታዘዝ አይተካም። አቦመሙን ካሚን እዩ በከምቡ ጅራዱ ሳፍ ከን መዱዋል ናርጋ አቲመና አባመና ወልቲ ዲዮ ደምኒ ረ ምቲ ጀራን ኢሳ ታዲ ነገር ይነርገን ይነርጋ alatti sin argaa, mana keessatti sin argaa, achitti sin argaa, asitti sin argaa. In argaa Waaqayyo. Ameen ameen. Kanaafi warri isa gammachiisa warra kam yoo jettani warra Waaqayyoon dhugaadhaaf jedhe Yesuus Kiristoos. Dhugaadhaan warra isa waaqeffatanitti gammada Waaqayyo. Kanumatti gammada. Dhugaadhaan warra isa waaqeffatanitti. Abrahaam jedhe Waaqayyo yennaan kottuu ba'i biyya kee keessaa beenuu ba'i ittiin jedhe. Lafan si agarsiisu dhaqeedhe. Mee lafan si agarsiisudha? Argisiiseera already. In agarsiifne. Ibroota 11:8 maalidha? Ibroota isheetti xinnoo akkas jedhu nan dubbifadha. Saguddaat tawwaa madaagimi 11:8 akka jedha. Ila dhagaa Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyyatti darbee akka fudhatu isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan abboomame eessa akka dhaqu utuu hin beekin tole jedhee ba'ee eessa akka dhaqu utuu hin beekin agartiitu na baasa moo nan baasu meena ilmaan madhanatti midureettu winire jirtu jara meenatti mina baasaayi lafaan sitti agarsiisutti beenuu baay'eedhe Waaqayyo. Abboomamuun sun ulfina fidees badhaadhummaa fidees maseenummaa irraa cabse. Sagalee Waaqayyoo akka jedha Seera uumamaa 13 tokko qabtanii olaaltan Abrahaam biyya kanarratti biyya lafaa kanarratti badhaadhaa isa beekamaa ta'edha. Namni homaa tokko hin qabne. Attamitti warra ollaatu Fariyoon waan qabu hundumaa duukaa buusee geggeessedha. Hoo ittiin jedheedha. Yeroo inni deemes isa dura boqonnaa 13 irratti isa dura badhaadhaa ta'edha. Badhaachuudhaan mana isaa keessatti waan barbaachisu provide gochuudhaan inni guddaan garuu qoomoo tokko fuudhee Waaqayyo he brought him to be a nation obedient toleedhe Waaqayyo sanyii isaa fuudhee baay'ise maseenummaa irraa cabse. Galani Waaqayyoof haa ta'u. Dhaaqii aarsaa monaa godheedhe ilaaluu barbaade ammas. Maal Isaaqiin sii waamama naan jedhe miti eeyu jedhe akkas. Gaafani Ismaa'eelii jira fuula koo duraa Ismaa'eel miti Isaaqiin sii waamamaa ittiin jedheera. Isaaqiin sii waamamaa ittiin jedhe. Kan akka jedheewu. Waaqayyo Waaqa jiraata. Kanaafi sobaareen Isaaqiin sii waamame. Dhaqi qalii yeroo jedhu duroo Isaaqiin sii waamama jedhe hin sobaa dhaabatee adeem kan Isaaqiin sii waamama jedhe
Amma moo daqiiqa liyeedha. Du'aa kaasuuf jedhe. Kottu Isaaq billaa fuudheti diriirseedha. Waaqayyo waaqarraa waamee Abrahaam amma argeereedhe. Haala argeereedhe. Akka ilma kee tokkicha naannoo wanni argeereedhe. Arguu barbaada Waaqayyo. Argisiisi obiidansii kee. Argeereedhe. Si akkas galagalu oolaan hidhamee jira. Kunooti bakka bu'aansaa. Haleluuyaa. Udduubaan kunooti bakka bu'aansaa. Bakka bu'aan kee qophaa'eera. Qopheesseera Waaqayyo. Ati isaaf abboomami malee. Isaaf jiraanna malee. Sanyii kee akka cirracha galaanaa akka urjoota waaqarraa kanaan baay'iseedha. Yeroo abboomamaa saajjina deemtu eebba tokkorraa tokkotti eebba tokkorraa tokkotti ceesisa. Kaalkuleeshinii keenyarraa kan ka'e achi siquu dadhabne. Wiis teenyeeti kaalkuleet goona. Jenna teenye. Eeliyaas Elsaa'iin yeroo dibuudhaaf Waaqayyo gara Elsaa'itti ergee cimdii 12 qotaa'edha. Na duukaa bu'ee deetti dhaqeetti carqii isaa marata isaa irratti lafaan dha'eedha. Na obsi dhaqee naada koo babbaa kootti nagaa dhaamaa hidhee dhaqee nagaatti dhaamee ofirra galagalee dhufeedha. Gimtoon buufanne taa'ee meeqannaa kennamaan jenne. Meeqa iskeeliin keessaniin jenne. Isa kennamuuf taa'ee gimtoo buufatee tun ta'in isa qabu kennee aarsaa godhee duukaa bu'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Do you see obedience? Maal godhe gaa Waaqayyo? Nama kan Yordaanosii ittiin garaagara hire. Isaan namas horiis gatachiisu bishaan burqaa isaanii dhaqee fayyise. Beela biyyattii sanarraa godhee cabse Waaqayyo karaasaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Harreen mangaagaan tokko birrii 50 kan bitame bara sanadha. Bara Elsaa'i. Waa'ee Eeliyaasituun ta'e waa'ee Elsaa'iin isinitti maayidha. Beelichi isaan duguugamee ka'e. Elaaboor jedha Waaqayyo gooftaan machaa'e. Qamadii xaasaa tokko ammanaan bittu. Sadabdanii badadamtan kanala ammanaan bittu jedha Waaqayyo. Jeneraalichi inni mootiin itti amanatu ulaan Waaqayyoo badame kun hin taa'edhe. Ija keetiin agarta garuu irraan sooratu jedhe. Waaqayyo galgala kana warra Sooriyaa isaan dhibbisu marsee qabatee jiru naasisuudhaan irraa godaansisee horii isaanii, qamadii isaanii, jireenya isaanii hundumaa gadhiisitti dhiisanii baqatanidha. Inni Waaqayyo karaa Eelsaa dubbate raawwateedha. Ameen, ameen, ameen. Kanaaf obboleessa koo ati saabbitami kaalkuleeshinii keessa naginati. Leave the calculation to God. Attamantaa kun achiin ba'a, attamantaa kun maal ta'a? Kun kan seera uumamaati warra Oromoonni kana barbaadu jedhe Yesus. Wangeela Maatewos 6 keessatti kana barbaadu isaanii jedhe. Waa'ee nyaatanii, waa'ee dhugdanii, waa'ee wayyaa keessanii hin yaaddayinaa jedhe. Oromoonni kana godhu miti jedhe. Mootummaa Waaqayyoo duraan dursaa tola isaa barbaadadhaa hundinuu itti isinii dabalamaa jedhe. Haleluuyaa. Gar tokko akkasii moo hundinuu itti isinii dabalama jedhe. Hundinuu itti nuu dabalama. Kanaaf obboleessaa kaalkuleeshinii sanamaa achi keenye obedience maal akkan godhu feeta. What do you want me to do? Eessaan sii dhaabadhu? Qaamana keetii maan kadhatamaa? Bira darbinee sa'aatiidhaan gaasa bira dabarree gara tajaajilummaatti dabarree eessaan sii dhaabadhu? Maal godhu mana kee keessatti maal raawwadhu? Bara koo fi kana keessatti maal si tajaajilee sokku dhufu gara kee? Gaafadhu kana mana keetti. Maal kadhatamte sa'aatiidhaan argame jedhamte? Maalati qodaadha? Maalati supplementary dhufte moo siirisa keeka qaba Waaqayyo? Meemmiyaa keeka qabda jireenya koo warri jettan. Qaba Waaqayyo keeka jireenya keessaniin. Ameen, ameen.
erga waaqayyo akeeka qaba jireenya kootiin jettee amanta ta'e isanni jedhu guutummaa tootaalii fudhadhu fuula waaqayyootti. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Inni egaa akkatti jettee akka amante sii godha waaqayyo waaqni jiraataan. Ameen. Mattaazes obedience. Yoosef isa seexanni qopheesseef dhibaayyuu ejjaa badi jedhe. Torbee muka rafee kaafneedha maqaasaa waa'ee kanarratti bada jedhe. Itti dhiisee baqateedha. Badi jedheenidha. Dhiisee baqateedha. Waan baay'ee dhiifnee baqachuu nu barbaachisa. Tarii karaa ejjaa miti. Qoromsi koo. Waan ati dhiiftee baqachuu dadhabde garuu waan baay'een jiraachuu danda'a. Maalidha laata? Maalidha laata waan ani dhiisee baqachuu dadhabee itti rakkadhu? Waaqayyo nu gargaaru. Ejja ta'uu dhiisuu danda'a. Karaa sana akkatti ilaalii yeroo hundumaa akkas godhi ilaali mallisi. Maa innan koo immoo maa innan dadhabe immoo waan immoo laata? What is that? Mul'ata isaatiin biyya lafaa mul'ata isaatiin abjuu mootichaa ni kennu mul'ata inni qabuun maal ta'u jedhe waggaa 7 jira. Mul'ata abjuu waa'ee kenniise miti. Waggaa 70 jira. Waggaan 7 immoo bara beelaatti dhufa. Kanaaf nama barbaadee mootiin waggoota 7 kana keessatti midhaan walitti qabu. Waggaa 7 isa dhufu keessatti gaa yeroo sana hirkattee nyaattaa jedhe. Namni hafuurri waaqayyoo keessa jiru namni akka keetii eessa argama reedha? Mul'ataam. Mul'ata jiraataa sii kennaa waaqayyo. Kosii yeroo itti tuffattu kosii. Badi jedheen achi darbattee deeme. Ermiyaas 7:22 nu dubbiftee kanaan gara xumuraatti fida. Innaa kanaan mul'ata isaatiiniti Israa'el du'a oolee biyyi lafaa yeroo sana jiran hundinuu gara isaatti marmaraa turanidha. Amma gabbolo tokko waaqayyo Israa'eliin gara garbummaa keessa yeroo baase maal qoqqobate? Ishee kanaan luuchessuu barbaade. Maal qoqqobate waaqayyo waa qoqqobate mee nu dubbisi. Ermiyaas 7:22-24 meeqa dhagaa bayeessa godhaati. Ani abboota keessan biyya Gibxii yommuun baasee waa'ee qalma gubamuu fi waa'ee aarsaa dhiyaatu isaanitti hin dubbanne. Akka anaaf dhiyeessaniifis isaan hin abboomne. Wanti ani isaan abboome garuu anaaf dhaga'a. Ani waaqayyo keessan isiniif nan ta'a. Isin immoo saba koo hin taatu. Wanta ani isin abboome hundumaas eegaa. Yommus wanti hundinuu isiniif hin tola kan jedhu ture. Isaan garuu mataa jabaatanii wanta hamaa ofii isaaniitti yaadan duukaa bu'anii dugda anatti gatan malee wantan isaanitti dubbadhe hin dhageenye. Gurra isaanis gara kootti hin qabne. Waaqayyo nu haa oolchu. Dhageessanii yeroon garbummaa keessaa baase abboomata keessanitti jedhe elaa qalma naa qalaa kana naa godha hin jenne noo jedhe. Waan tokkon itti meedhe maalan itti meedhe? Abboommii koo eegaa anaa wajjin baatanii akka galtanitti seerota koo eegaan jedheedhe. Isaan garuu maallatti galagalchanidha. Dudda isaaniitti galagalchanidha. Fuula isaaniitti galagalchanii hin didanidha. Mataa jabaatanidha. They reaped hin haammatani. Obboloota ko fuula waaqayyootti waaqayyoon dhaga'u bara kana keessa. Biyyi lafaa maal fakkaatti har'a? Maal fakkaata addunyaan kun? Do you know where to depart? Yoom akka departure day beektu sin galgala kana ta'uu danda'a bor ta'uu danda'a. Mul'ata Hisqeel 38-39 raawwataa jiraam addunyaan irratti. Hisqeel 38-39 mana keessanitti yoo dubbifattan. Hisqeel 38-39 isa booddee jedha. Hisqeel sun raawwata ta'a. Masiihu galata halka samaay. Kun dur long ago
Kana booddee ilmi waaqayyoo waaqarraa mul'ata. Kanaafi yeroo itti dugdatti galagalchinu miti. Maal akkan godhu feetaa? Maal akkan godhu barbaaddaa? What do you want me to do? Beeniintu kaleessa waa dubbata. Namoonni hundeessu sanni kaleessa dubbataa ture. Beeniin mootuu dubbata Facebook irratti. Kaleessa xinnoo daqiiqaa 5 irraa dhaggeeffadheen ture mataa ishee xinnoo tokko. Namoonni dubbata gaddaan dubbata gadi jedhee jechuutti namoonni kaan isaa walitti rukutaa keessa nama mataa gadi qabadhaa dhaggeeffadhaa jedhe. Yeroo itti ilishinu yeroo itti utaallu mitamma jedhe. Dhaggeeffadhaa jedhe. Na rakkina ekonomikaalii faayinaansii guddaa rakkina dhufaa. Kana immoo waaqa onnatti dubbateedhe. Kana booddeedhe. Baad yeroo namni baachuu hin dandeenye fakkaatu jedhe. Garuu yeroo akkasii tolootaa fi balballi banaadha jedhe. Toloota warra kam jedhe? Toloota warra waaqayyoof kennanii banaadha balballi jedhe. Jedhee maal fudhatee? Yaadattu zayitii ishee hiyyeessaa gurguramuufan jedha kunoo gaa idaatti qabamee jettee yaadattu jedhe. Qodaa isheen ergifadhuu itti gaggalagashi jedhame qodaa jalaa dhume malee zayitii dhaabate miti jedhe. Yaadattu yeroo inni qurroodhaan soorame namichi jedhe. Proviisioniinsaa eessaa kan dhufu beektu jedhe. Eessaa fidaa qurroo jedhe. Haati hiyyeessaa Eeliyaasiin soorte immoo daakuu konyee tokko jira ishee baxirannee nyaannee du'uuf jenna ittee eessaa dhufe bara sana hundumaa waggaa 3 ni nyaatanii jedhe. Abdiin jiranuuf. Ameen ameen. Abdiin jiranuuf jechuu isaati abdiin jira. Qabda abdii haleluuyaa. Hirriba malee hin bulin. Edabjuu kooti waan itti agarsiise waaqayyo. Kanuma bu'eeniyyaanatti waan ta'an. Peenii namni dhimma ishee qabdu hin jirtu amma peenii badaa dhimma ishee qabdu si. I mean it. Dhimma ishee qabdu badaa amma kunoo ishee kan. Namni ishee kana barbaachuudhaafiti kufee ka'a. Abjuun na agarsiisedha. Kana barbaacha. Namicha tokkoofanii nama tokko beeka baasa kadhatu kiisii koo keessaa peenii ammaarii seen akka itti kennu akka waan birrii 1,000 kenneefitti lakkaa'ee na galateeffata. This what about to come jedhe. This is what about to come. Biyya lafaa cinciidhaan qabamti. Muddamaan qabamti jedhe Yesuus Kiristoos jedhe. Wangeela Maatewos 24 Luqaa 21 muddamaan qabatte cinciidhaan qabamti biyya lafaa jedhe. Yeroo sana jedhe milikinni tolootaa waaqarratti mul'ata jedhe. Kiristoos ilmi waaqayyo biyya lafaarratti ciniinsuun qabaa jira. Kan warri jalaa ba'an warra fuula waaqayyootti jilba isaa lafatti sukkuuman. Gooftaadhaa wajjin warra wal quunnamtii qaban, gooftaa wajjin warra sagantaa qaban, warra jireenya isaanii aarsaa godhanii gooftaatti kennan jalaa nu baasa Yesuus. Kanaaf obboloota ko kana wal gorsina gara biraa waan wal gorsinu hin qabnu. Please read your Bible. Karaa understanding gootan dubbii waaqoo dubbifadhaa. Fuula waaqoo jilbeenfadhaa. Gaaffii yoo qabaattan naa dowwalaa. Bilbila koo wallaaltan asinitti himaa. Namni bilbila koo hin beekne immoo hin jiru waldaanaa. Jedheen akka itti amanaa walii dowwallaa waliin kadhannaa namoonni dowwaltan jirtu waaqa isin eebbisu gooftaan machaa isin eebbisu jabaadhaa kanuman isinitti hima waa'ee isa gidduu kana laachise jechuudha. Waa'ee dubbiin sila lallabee laachise fuula waaqayyo waaqa jiraatu maal akkan godhu feetaa maalin irraa kaadhee fuula keetti abboomamuun barbaada toora dubbii keetti of eeguun barbaada. Tumbii dhanan farada jedha waaqayyo gooftaan machaa jedhee Amoos. Tumbiin akkasiin achiin qabdu. Kanaaf fuula waaqayyootti ayyaana kana keessatti akka xumuru gooftaan nu gargaaru yeroo ittaanu yoo barbaachisaa ta'e እግዚአብሔር መስማት ውጤት the result of listening to God. Let's arise and pray together.